كاسو بالبير ما تموتك ولا متانا قلقلت بالبير كاسو اتهمنا انت قربان هلو ابو قربان ازرا لو سيدو فدي اما قرق ابي فيدي يعني واجرا منت كلا جرا اما كبي فيدي من فيدي كوت دد في اما ساعتك كذا ما ثم تواني متى قلت عندك Hello. Abbo durutaan si eegu jira maal kottu baarra waltajjii sana irratti ma eessa jirtame amma kottu dafii kottu dafii kottu eessa jirta dhufu jirta ayyee kottu kaa dafii si eegu jiraan dhaabadhee kanarra kootuma walloo sanii kottu koota farsaa sanii kottu mana amma biiroolleen jiru gara manaa hidhana fakkaate mana si geessa mana isaa. Hello. Malu ya fi jaribu ya ndio kuna wala ni saa jibina kwa sababu kama. Hello. Aye. Wala ma yaro dasi ama tala mabutu isin natter gitne kana wanta kuma. Ya won tani ma intani me gar warra bu felala. Yaron kamna. Sude brang hey sana. Waan kan ofirraa buusu malee hin taane dafee yoo dhufe gaafa aboo akkan nagaa jirtu nagaami fayyaa wallaahi Maal wal gahii isaati deema funoo. eetu jira amma boota biiroo irraallee deemne Yaa ki wal gahii nama boota dhageenya dhiiftanii hin dalagan obboleessi fi hin barannaa. dalagaan Yeroo hunda wal gahii walgahiin gartee walgahii nagaati isuma bira geennee yoo hubannee yoo isarraa waan jiru waan ta'e waan tokko laallee doonma jira wal gahii nama bisoomsa akka arginu dhageechifne. Wal gahii xiqqeessaa barumsa guddisaa. wal mari'achuun illee Diinagdee haa guddifnu waliin. jechi kee sirriidha waa wal mari'achuun illee gaarii namni yoo waa wal mari'atee jedhe mariin tolti waa martinu Irraa kudhanii ol mee amma isa bira geennee silaa barree yoo irraa مرة أما في داج ديني جت نواس خلاص أيه من هو جرا نفق هذا من هو يساعد كده يرى من يساعد Yeah. أسمع فقط أسمع كم بيت هذا أسي من أسي أما يا ده لا أسمع مني كانوا سين مني كانوا جرد فني إيه دوفي ما تفتن تدي لا في دمي كنا إيه كنا كم يسوى ما تدو الله جتامي شتان تاي ما عندك سبسبة ما عندك يروحون دا غرباسي ترجاس بالبلا سينكافتو بالبلا ما مثلا ركوزيت مسوم يتب والجي سبسبة متمرة ما بيان من دري يا لكم أتكتاي يا نتكابتو هاي تنجرو مرة يجلس بالبلا غربا كن درا غاسات يسوون نبات ما عندك سبسبة ما بيان كوني دوغا دا هذا كيس باس هذا كيس باس اوكي قل فهم بيتو yeroo hedduu قل فهم بيت ما سبسبة تبيان kara dubbiin ana gaafin geeduroo yaada qaba yaada anarraa fuudhuu dandeessaa? yaada sirraa fudhatu amma sabsabaa yeroo hunda si bilbila hin dhuftu gurbaa sitti erga sitti hin dhuftu ganda warra abbaa makkoo jirta achi ooltu jedhani ilchaan kee achi qotta jedhan hin dhuftu sabsabaa irratti hin dhiyaattu yeroo hunda Dhugaa. xirrii mootummaa dhugaa si fakkaatu miti Dhugaa mee dura yaada keenyarra fuudha yaada maal keessatti rakkina itti qabdu rakkina keessatti madda. maal rakkina maal yeroo hunda mataa nama rukkusa gattaay hin dhaabataa'u
ما ركني كي rakkinni biraan jiru rakkinni kiyya tokkoffaa isniin ayyaana سنين أيانا ha أيانا مالتي ayyaana gosa taatiga أيانا قلتها سرسبا موتومات تشال أيانا قلتها مال narraa fuudha dura هاي dubbii tiyya narraa fuudha achiin booda yaada keessan أيانا قلتها isniin ayyaana gosa taati أيانا قلتها سنين salaasan barnoota بنوتا harbaan ispoortii سبورتي kamsaan qormaata سبورتي هيا ما تقدر maal waa barachuun homatu jiru bar namni waa barachuun gaariidha براتشون قاعدة توف اتفوف kamisne qormaata ورمات jummaan salaata جمعة صلاة saftiin misooma سبت المسوم atanni gabaasa كنا تقول سبسبا راسام بيسه atanni gabaasa guyyaa biiraa ka sabsabaa dhufu nu godha isin warri mootummaa kun akka mootummaa tokkotti بويان برو كم كسيقول guyyaa biraa nu godha ka waltajjii isin waliin ta'en بويان تربنا على قوادة تربي كنا قوادة بويان جروكم والدنيا فينا isin nama angoo qabu nama kursiirra jiru tokko كم كسيقول وكا إرت مريانة والتجيقونا تشيلا سيدي بويان برو كلاس egaa isin garteetiin qaama mootummaa tokko garteetiin waa fooyyessuun dirqama ما موتوما تنبر سيفتو أتي كنت هبلا كأنفو تدي سبسبا ورات تدفتو ديبتوا موتوما تنبر سيفت kun dhugaadha kanaafuu guyyaa garteetiin torban kana hujii kiyya sitti himee ture isniinni ayyaana salaasan barnoota harbaan ispoortii kamsaan qormaata jummaan salaata saftiin misooma alhanni gabaasa بويان برو سيوم نجو guyyaa biraa ka waltajjii isin waliin teennu بويان كادلا كان على nu godhuu qabdan خمسوم على كبر موت هذا بويان برو سيقول guyyaa biraa nu godha isin qaamni mootummaa dhiise يعني كبريدا إنت مريانا أكيد كنا أكل جدا بويا برو كتربي كربودن بويا برو ناوما guyyaa biroo gartee waan guyyaa gaafa jedhame saniin ala guyyaan biroo ka namni ofii murteeffatu hin jiru abbaan ka murteessu qaama mootummaatiin ala namni murteessu hin jiru. تاتم كام موتوما تبلي كام موتوما جن هذا بونه بويا برو بويا تفيت سيقول Guyyaa inni fedhu بويا إني فرق بونه goonaaf malee kun gartee أمتا وجه حسين وامر في بويا سيقولنا بويا موتوما سيقوله بولتجير دياتو قبضة dhiyaachuu qabu. kun dhugaadha isin qaamni mootummaa gartee guyyaa kana nu dabaltanii guyyaa torban kana ana torbe kana dalaga qabaa mire guyyaa torban kana isniinni maal jedhe ayyaana salaasan barnoota harbaan ispoortii kamsaan qormaata jummaan salaata saftiin misooma alhanni gabaasa guyyaa torban kanaan ala yoo nu gootan بويا إنجرد guyyaa biroo gartee nu umtanii akka gartee qaama mootummaa tokkotti أكابتو موتوما بويا سي ومنك ستة نجو akkasitti yoo tumtan waltajjii teessan irratti ni hirmaadha يعني كبريدا أجد كان مالي رت ما يعني سيدي فينا أكره قوي ثاني سلا بويا برو نوما يته تاي مالي قوي سيدي galatoomaa akkana jedhamu guyyaa torbii waan haasamee dhumate sila atuu hunda keetta gubbaa kana akka inni walgeerratti hin dhiyaannillee biree hedduutti si ergeessitu amma qabee fide jechuudha. Dhugaa. Kanaafuu amma guyyaan biroo kan goonuti guyyaa biroo nu godha jedha qaama mootummaatiin haasofnee akkasitti guyyaa biroo osoo goonuti jechuu barbaadati. Sirriidha suni guyyaa biroo gartee guyyaan hedduutu jira haa ta'u ammoo guyyaan akka inni jedhe san guyyaa kaan biiziidha jedha guyyaa kaan akkana guyyaa kaan salaataa guyyaa kaan maarree jedha kana laallee kan isintu godha wal mariin tolti jedhani wanni martu wal mari'anneetuma goonaaf ni amma gaafni isaan qaban gaafii hedduu waan qabaniif gaafii akka gartee afaan oromoo afaan federaala ta'u alaabaan oromoo alaabaa adaan oromiyaa ta'u kana kan isaan gaafatan. Gaafi isaan qeerroo waliin uummata waliin gaafatan hunda deebifnee akkasitti kana qaama mootummaatti geessinee akkasitti qaamni mootummaa gartee deebii isaanii kana akka wannoo argatuuf deebii argatu goonaaf jechuudha. amma inni adeemu. Obbo Tasammaa gaafii kee sirriidha gaafii qeerrootii gaafii uummataati gaafii uummata gaafattee kana qaama mootummaa waliin gaafii goonee itti mari'annee si waamna ammaaf galatoomne siin jedha. gaafii dabalataa qaba. Gaafii dheeraa yeroo asiin dura yeroo dheeraa gaafii horii gaafachaa turre qaama mootummaa. Afaan keenya afaan hojii federaalaa haa ta'uu jechaa turre nu yeroo. Lammaffaa alaabaan keenya
alaabaa naannoo Oromiyaa haa ta'uu jechaa ture. Si galee kana dura gaafii keenya gaafii wal jalaa deebisa. Isin qaamni mootummaa dura kana nuu deebiftaniitiin achiin booda guyyaa gartee itti nuu dabaluu irratti mari'achuu dandeettu. Kana wal jalaa nuu deebisa. Gaafii keessirriidha. Hedduu isin galatoomfanna baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna. Akkasitti wal jalaa yoo nuu deebiftan hedduu waan bareedaa natti fakkaata. Gaafii sirriidha. Rabbi si haa bulchu. Gaafii uummataa gaafatte, gaafii qeerroo gaafatte qaama mootummaa wajjin yeroo hedduu irratti dalagamaa jira. Wanni uummanni Oromoo dalagaa jiru waan guddaadha irratti dalagamaa jira. Akkasitti hin deebi'a ammaa fi ulfaadhu ol jedha. Yalla galatooma ala. Galatooma. Wanni inni gaafataa jiru obbo Tasammaa Qeerroo naannoo Ambooti. Qeerroo naannoo Amboo wajjin qeerroo hedduutu gaafsa biraa dhumatee jira. Gaafii isaa kun sirriidha. Amma guyyaa kana mee akkamitti dabala guyyaan kun akkamitti mee maal jettu? Sirrii gaafiin isaa gaafiin inni gaafate hedduu ulfaata. Guyyaa gartee murteeffame guyyaa gartee itti yaa'u dhageeffamanii isirratti gaafiin kun gurbaan kun gartee uummata biratti illee fudhatama qabu haasawuunsaa. Uummanni naannoo Amboo, naannoo Haar, naannoo Baalee, naannoo Arsii, naannoo kutaa Oromiyaa hunda keessatti gurbaan kun dhageetti qaba. Fudhatama qaba. Qeerroo ammaa tana warra gaafa hiriira guddaa irreecha keessatti illee hirmaate. Warra gaafa gartee tunuu hiriira Finfinnee guddicha keessatti illee hirmaatee qeerroo waliin warra dhuma isaa biraa warra hafe jechuudha. Uummanni waan inni jiru dhagaa. Amma guyyaa isaa kana akka goonu akka yaada kiyyaatti guyyaa egaa torban kana fixee jiraate. Sa'aatiin dabalata. Ka guyyaa akka lakkaa'isa guyyaan kun ispoortii guyyaan kun salaata guyyaan kun maalidha jedhee jecha eeginni akka jedhe sa'a dabalata ka halkan yoo taate malee guyyatti dhumattee jechuudha. Halkan irraa goonaaf kanarra walii galu. Waan uummata Oromoo kun waan addunyaa ilaalchisu waan addunyaa biratti fudhatamu qabu waan ta'eef sa'aatii halkan jijjiirannee waan uummata Oromoo kana qajeela darbu qabnu yookaan immoo dhaabdi keenya kun dhaabdi Otibbaa kun ni kufa jechuudha. Ni kufa. Asuma argatu irratti dalaguu qabna. Irratti dalaguu qabna halkan sa'a hirriba rafuu hin qabnu. Sa'a 24. Sa'a 24 guyyaa ragaa halkan jijjiirree halkan sa'a 6 sa'a 7 irratti dalaguu qabna jechuudha. Yeroo warqiidha jedha. Qeerroon kun nu tuffatee qeerroon kun uummata biratti nu fudhatama dhabnee jenne booda uummata Oromoo illee kuffisuu ta'a. Ammatti waan dhaabdii dandeettee barumsaa fi hidhannoolleen qophoofte waan hin jirreef nu qeerroo kana halkaniif guyyaa yoo isaan qilee bu'aa jiran qilee buune yoo isaan gartee tunu taa'aa jiran yoo isaan ol ka'aa jiran ol kaanee garteenne waan isaan jedhan kana galmaatuun dura dirqama. Dirqama. Kalaas akkasuma boonaa guyyaa irratti dalaguu qabna. Waan amma haasofne kana irratti walii galuu godhatee waan kana haasofne kana hoggana keenya bilbilee isaanitti gartee tunu dabarsuu qabna. Isaan irratti yaada kennatanii waan ta'een waan isaan nuuf dabarsaniin nullee uummata biraan geenna. Qeerroon qeerroon uummata biraan haa geettu. Yaadni sirriidha. Akkasuma jedhana fakkaata. Akkuma isin jettan san yaadni guyyaan inni jedhe kun amma guyyaa dabalataa jedhe guyyaan gartee nuti qabnu. Guyyaa torban kana torbaan inni fixe. Guyyaa akkana dalagaa akkanaa qaba jedhe guyyaa akkana guyyaa ispoortiitii guyyaa maaliitii jedhee fixe. Kana waan ta'eef kan amma waan yaadda kenna waan ta'eef gara dhimma yaadni kun ilaalchisu. Achiin geennee dabarsinee akkasitti irratti haasa'anii sanirratti hojjannaa waan inni jedhe sanis yaada isaatiis deebifnaaf jechuudha. Akkasi kalaas galatooma. Kala galatooma. Bagana kan dhufte silaa. Gurbaan akkantaa nu godhu jira. Tattaayibe. Gurbaan akkantaa nu godhu jira. Maali mucaan akkantaa mucaan kun maali dalagaa takka hojjechaa hin jirtan galii isin galchitan galii du'aadha. Maali mee dalagaa maali mee maaltu dhufe? Gurbaan naannoo Amboo irraa dhufee wanni dhiyeessu waan guddaadha waan garaa nama nyaatu akkasitti turbii naa kennaa jedhaa turbiin kun ammoo gurbaa guyyaa dhiyees kana guyyaa hunduu guyyaa dalagaa qabu.
guyyaa kan salaata jedha laal mee addanaa baasi gaafii hedduu dhiyeessitaa gaafiin kee gaafii mottoo keessaa argachuu hin dandeenye warra san eegaa akka ajaa'ibaatti nama lamaan akka waliin deeman isin hin jenne waltajjii keessan torbee keessatti yeroo lama sadii on godhin nama akkamitti to'achuu dandeettan goone galiin mootummaa tokko galaan jiru goone gurbaan naannoo abbootii dhufe qeerroo yeroo duraatiif jaabbisee hin dadhabne gurbaan dadhabsiisadha. Dhugaa rabbi osoo ma gurbaan tooyannaa jalamaan olchina rasaasa si sodaatu ulee si sodaatu fuulis naannoo oromiyaa harkaa kitee man qaba akkam goone waan garaa nama nyaatu haasaa jarri amma nurraa fudhatan wanni garaa nama nyaatu tokko illee hin jiru wanni garaa nama nyaatu tokko illee hin jiru wanni garaa nama nyaatu du'aachi tokko hin jiru murtuu garaa nama nyaatu murtii adda nu kenna murtii keessa maal jedheenni maal faa gaafate gaafii isaan aariin gaafiin isaa guyyaa torbaan kana keessa guutuyyuu dalagaa qaba salaata jedha barnoota jedha guyyaan kun misooma jedha waan gartee tunuu guyyaa jijjiirra jedha waan sammuun nama qabatan torbaan kanarraa guyyaa biroo naa uumaa guyyaa kana eessaa fuunee uumnaf mee amma yaada dhumataa yaa qeerroo gurbaa kana qabnee gartee seera toonna jedha oolchuu dafa yaada nuu kenna mataa kukkubse guyyaa tokko guyyaa misoomaa jedhe kun salaata jedha kun guyyaa salaataa kun ispoortii jedha kun barnootaa jedha kun guyyaa barnootaa kun ammootu guyyaa gurbaan torbii hunda dalagama fite gaafii bareeda waraqaa nu barreessa nu kennaa gurbaan haa qabamu namni sun akka haasaa keessan irratti namni duuba jiru duraan dursa nama siyaasaan deemu nama ol aantummaa keenya kana seera keenya kana diiguuf nama miliyoona 50 boodan jira miliyoona 50 boodan jira namni miliyoona 50 isa duuban jira yoo naasa ummanni akka tolka gaafii isaa rasaasa asii foolisiin ba'u ummanni ima nyaata gaafii isaatiif deebiin isaa dhaggeeffadhu akkam goone na dhaggeeffadhu waa'ee barnootaa dalagaa kana haa dhaaban dalagaa dhaabbattan dalagaa kana dhaaban dhaggeeffadhu maaliif dhaabdaa miti bakka dhaaban anattu si hima waa'ee barnootaa mootummaa ilaalchisa malee isin ilaalchisu duraan dursa takka jedhi qabadhu waa'ee salaataa kun amantaan nama kakkaasu salaanni ka dhuunfaa isaati malee kan namaatii miti kanaaf kunis waan dhuunfaa mootummaa keessa fiduun waan ta'an guyyaa torbaa rabbi uume kana irratti ummanni amantaa tuudhaan ummanni fudhatu akkana taanaan ummanni amantaa tuudhaan hin fudhatu dhaggeeffadhu ummanni laaman hidhuma dhaggeeffadhu nama kana nama duuba jira nama isa duubaan jiru san argachuuf atamtamatti asoo yaada san waan inni hojjetaaru waan guddaa namni akkanaa kun kunatu kan isi waan ati gootu mucaasan bakka anaasi deemu san meetaamti akka durii dalagaan jirtu nama tooyannaa jalaggaa adabba guddaa maa adabbii lubbuun taan isa jala kun hin galchin yoo ammatti akkamtamatti wanni kun hin dalagame taate ati amma tooftaadhaan isa argattu qofa osoo inni yaada qabu san uummataa hin geenu isaaf deebii qabatteeni waan feedeetteeni san sibbeeka ummanni hin dhagaya ummanni ammaa dhaga'u jira amma yaada amma nafsaa saganaa hadha yaada amma nafsaa haasoo kana baadiyyaa fi magaalaan guutuun bira ga'e ummanni dhaga'e ummanni ka durii miti waan amma nu haasoo inni ummata bira ga'e ka ummataa dhiisa ummata bira ga'e waan amma nu haasoo inni ummata bira ga'e tooyannaa jala isa galcha galemti amma waraqaa mallattistanii waan maraa laal garuu baay'ee nama sodaachisa kana amma naa bilbiluu qabda tooyannaa jala galchiteen haasaa biraa sirraa dhagee taanaan laal waan hedduu waliin taane beekamti ummanni isa duuban jiru baay'ee nama sodaachisa hin beeku isa san tooyannaa jala galchitee na bilbiluu qofa beekaan bakka sanitti bakka dur godhaa jiru san achitti galchitti naa hin ati gurbaa miti akkan duuba baatana bakkaadha laalaa akka ati jiraachisu yaada kiyya kana waan godhin ati waan gurbaa duuban jiru laali gurbaa duuban miliyoona 50 jira miliyoona 50 kanatti akkasi deeme dalagaa hedduu qabna maali akkan nama tokkicha tooyannaa jala oolchuu fi wara
Abbo. Yeroon keenyatti dukkanu jala duubatti haruudhaaf hin geenne yeroo miti. Isaan fakkaatanii waan kana qabuu qabna malee jadhisnaaniin dubbiin dhumattee jirti. Maal abboota dhabne? Asira. Maal? Boojuun duraan jijjiiramne si. Waay. Boojuun. Biyyatti yang si gawar. Waay. Boojuun duraan jijjiiramne si jira. Jalan. Waay ana. Waay. Seera jalan ma. nama qabaawwatti isin jenne qabdanii akkatti to'annaa jala Oolchuu qaba. Seera jala namni seera jala namni booda hin jiru. Hin dhageettaa? Si gurbatti laaftuun tapha takka hin taane Seera jala oolchuu qabda atattamatti. gurbaa eeggadha miliyoona 50 tutuban jira. Labsaa kennan balleessinaa. Namni seera jalaa bahu hin jiru.